meeshaan cina argitan kun USS Pennsylvania jedhama. Ameerikaadhaan kan hojjetamu ta'uu gadi fagaatee bishaan keessa waggaa 20 jiraachuu danda'a. Hojjettoonni achi keessa jiraatan ji'a 3tti meeshichi dhiyaatee nyaata fudhatanii gad deebi'an yoo ta'u, meeshaan kun Ameerikaarra rakkoo biyyi geessistu tokko yoo jiraate biyya san cilee bishaan buute godhee balleessuu danda'a jechuudha. Dandeettii meeshaan kun qabu walakkaa ardii tokko yeroo takkaan barbadeessuu kan danda'udha. Biyyoota akka Raashiyaa fi Kooriyaa yogguu takka meeshaa kana qofaan barbadaa'anii ardii kanarraa baduu danda'a. Kana malees meeshaan kun dhiibbaan kamiyyuu galaana jalaa isarratti kan adeemsamu yoo ta'e meeshaa mataa isaa ittiin qolachuu danda'uu fi meeshaa isarratti dhiibbaa geessisuu dhufe kamiyyuu cilee bishaan godhee meeshaanuma keessatti yookiin galaana keessatti barbadeessuu kan danda'udha. Kana sodaa yookiin Chaayinaan kan beekti yeroo darbe Taayiwaan weeraruu dhiifte jechuudha. Haa ta'u garuu biyyoonni addunyaa fi biyyoonni xixiqqoon akka Keenyaa waan kana wanta hin beekneef waraana addunyaa sadaffaa yoo ka'e biyyoonni akka Raashiyaa, Kooriyaa kaabaa fi Chaayinaa olaantummaa addunyaa irratti ni mul'atu.